As Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maadheffate jaarmiyaa keedaakiif ittaanaatti gaafatamaaf dubbii himaa akka ta'an obbo Dabalaa Miijanaallee dubbiseen jira. Jaarmiyaan kun akeeka inni hundeeffameef naaf ibsaniiru. Maqaadhuma isaarraa yoo eegalle qallam qeedaa jechuun qallam development action groupidha. Waa'ee uummata keenya ilaalchisee developmentii irratti hojjeta. Fakkeenyaaf barnoota ammayyaa naannoo qallam keessatti kennamu karaa danda'ameen utubuu fi tumsuu babal'isuu irratti akkasumas inni lammaffaa haala fayyaa naannoo qallam keessa jiru kana karaa adda addaatiin deeggaruu babal'isuuf kan hojiitti bobba'an jiran deeggarsa gochuudha. Fakkeenyaaf barana akka qeedaagitti jalqabaaf Noorweey irraa kan fayyaaf ta'u meeshaalee adda addaa walitti qabnee biyyatti erginee jirra. Inni kan biraan teknoolojii barnootaaf akkasumas fayyaa naannoo sanaaf fayyadan kanneen biyya alaa irraa haala danda'ameen galchuu danda'aman deeggarsa uummataaf taasisuudha. Fakkeenyaaf mana barnootaa godina qallam keessa jiran hundumaa laayibireerii isaanii dijitaalitti geeddaruutti karoorfamee itti adeemamaa jira. Dhaabbati miti mootummaa ta'an kan akka walal development waliigaltee uumuudhaan barnoota maatii harka qalleeyyii gargaaru. Fakkeenyaaf baranaa piroojeektii paayileetii talented kids kan jedhu godina qallam keessa mana barumsaa haayiskuulii 47tu jira. Isaan irraa barattoota 5 filannee ga'umsa kan qaban ijoolleen kun harka qalleeyyii ta'uu isaanii maatii harka qalleeyyii ta'uu isaanii ragaa dhiyeeffatanii akka isaan gargaaraman samsteeratti si'a tokko yookaan waggaatti si'a 2 gargaarsa ijoollee kanaaf akka iskoolarshipii wayii kennuu fi kana karoorfannee itti deemaa jirra. Obbo Dabalaan akka jedhanitti jaarmiyaan kun piroojeektoota gurguddaa hojjechuudhaaf karoorfatee jira. Piroojeektii tokko hojjechuuf jalqaba fandii yookaan deeggarsa maallaqaa argachuun akka irra jiraatu beekamaadha. Maddi galii jaarmiyaa kanaa yookaan deeggarsa maallaqaa eessaa argachuudhaan piroojeektii karoorsan kana hojiirra oolchuu akka danda'an gaafatamanii. Akkuma jennee dhaabbati kun dhalattootaaf jaallattoota qallam keessaa ba'anidha. Isaan walitti qabame isaaniitu hundaa'e. Hundumtuu namni tokkoon isaa dhuunfaatti yeroo akka miseensaatti dhaabbata keenyatti dabalamu jalqaba irratti kan rejistireeshiniidha $50 kaffala ture. Isa booda ji'aanii $10 akka buusnu waggaatti $120 miseensa tokkorraati akka walitti qabannuudha akka waliigallee. Isa kana namoonni hundumtuu itti hirmaachaa jiru. Karaa biraadhaan fundraising komitee qabna. Fundraising komiteen kuni dhaabbata miti mootummaa kan biraa biyya alaa kana keessa jiran isaanii wajjin illee waliigaltee adda addaa uumuudhaan namoota dhuunfaadhaanis dandeettii gurguddaa qaban walitti fiduudhaan namoota kanarraa karaa danda'ameen konnekshinii miti mootummaas ta'e mootummaa biyya alaa kanaa wajjiniin uumuutiin waan danda'ame fandii hundumaa walitti qabuudha kan galiin keenya irratti hundaa'ee jiru jechuudha. Jaarmiyaan keedaak barsiisaa Maanuweeliif dargaggoo Raajii barnootaaf hojii isaaniitiin beekannaa argatan badhaasee jira. Kana irratti yaada qaban nuuf hiraniiru obbo Dabalaan. Nullee akkuma sila caqasee ture talented kids scholarship kan jedhu piroograamii qopheessineetu itti deemaa turre. Akkuma jedhee mana barumsaa haayiskuulii 47tu qallam keessa jira. Haayiskuulii kana keessa mana barnootaa daayirektoroota yookaan karaa barsiisota adda addaatiin quunnamuudhaan barattoota dandeettii qaban nama 5 akka ittiin jalqabuu fi nama 5 kan maatii harka qalleeyyii ta'an walitti qabnee gargaaruu eegalleedha jirra. Isa kanatu itti deemaa jirru dandeettii guddaadhaan ijoolleen godina kana keessaa ba'an Amaanu'eel fi Raajii ijoollee jedhamanii nus miidiyaa irratti agarree hedduu gammanne. Raajiin mana barumsaa baratu keessatti theoretical physicsii barachuuf itti deemaa akka jiru mana barnootaa isaa keessatti
qabxii 60 ol A+ fiduusaa dhageenye hedduu nu gammachiise. Amaanu'eel immoo balali'uu danda'u hojjeteetu addunyaa daawwachiisee ture. Kunillee hedduu nu gammachiise. Kanaaf sagantaa nuyi qabannee jirru sanaa wajjin walirra bu'e. Innis barattoota jajjaboo jajjabeessuun barattoota warra boodaan dhufan qeerroo ijoollee boodaan dhufan akka mooraalii isaanii ol kaasu. Akka naannoo qellamitti barumsi dadhabaa jira. Naannoo sanatti karaa nageenyaatiinis akkasumas karaa dinagdee adda addaatiin rakkootu jira. Isa kanaaf uummata kana ijoollee boodaan dhufan kan hamilee jabeessuun akka nurra jirutu nutti dhaga'ama. Kanaaf qeedaak kan inni kaayeffatee ka'e mana barumsaa naannoo sanaa fooyyessuu gargaaruu hamma danda'ametti ijoolleen akka mooraaliin isaanii gara barumsaatti jabaatu gochuudha waan ta'eef isa kanaan wal qabsiisneetu akka qeedaagitti komiteen dhaabbatee komiteen irratti mari'ate ijoolleen kun badhaasaa argachuu qabu. Kun immoo carraan isaan ijoolleetti agarsiisan kun dandeettii isaan ijoolleetti agarsiisan kun hamileen ijoolleedhaa ol kaasaa, hamilee uummata keenyaa ol kaasaa, hamilee mana barumsaa naannoo sanaa ol kaasaa. Kanaaf badhaasa kennuufii qabnaa kan jedhudha. Akkanattiin murteessinee itti deemnee dhuunfaadhaan tokkoon isaaniitii 150,000 qarshii biyyaa akka badhaasnu irratti walii gallee kanatu ta'ee jechuudha. Jaarmiyaan kun gara fuula duraatti karoora yeroo dheeraaf gabaabaa baafachuudhaan kan yeroo gabaabaa maatii harka qalleeyyii deeggaruu, barattoota dandeettii qabaniif harka qalleeyyii ta'an gargaaruuf, fayyaa ilaalchisee akkasumas meeshaa mana barnootaa ijoolleef dhiyeessuuf karoora yeroo gabaabaa godhatee kan ka'e yoo ta'u, karoorri isaa yeroo dheeraa pirojektii guddaa itti fufiinsaan galee argamsiisuu danda'u, manneen yaalaa naannoo sana keessa jiran gurguddaa ta'aniif deeggarsa gochuu, manneen yaalaa xixiqqoo ta'an kan naannoo sanaas gargaaruu akkasumas yuunivarsiitii Dambidolloo waliin ta'uudhaan michummaadhaan hojjechuuf karoora bal'aa qabaachuusaa obbo Dabalaan nuuf ibsaniiru. Kanan har'aaf jedhe kanumaa an Tuujubee Horaati.